Asoosama imaanaa imaltuu kutaa torbaffaa barreessaan Abrahaam Tasfaayee Guddinaa. Aminaanis awwaalchaadha sarara dhaabbattee waadaa haadhummaa seenteef. Koyaa shungee mee cimcim goona koyaa shungee mee cimcim goona koyaa shungee mee cimcim goona. Ni bari'e kaleessi darbee guyyaa haaraan bakka bu'e dukkanichis darbeera amma dabareen kan ifaati guyyoota keessaa kamisa aduun birraa hurrii miliqxee harka tokkotti ifa harka biraatiin immoo ho'a qabattee samii gimbii keessaa seeqxeexi mul'atti. Edaa nagaan kan na oolchite nagaan na bulchi jedhanii kan rafan jiraattonni magaalaa Gimbii bariinaan hirribaa dammaqanii nagaan kan na bulchite nagaan na oolchi jechuun waa'ee oolmaa isaaniif afaan beekaniin waaqa isaaniitti imaanaa kennatanii gara dhimma isaaniitti ka'anii oolmaa gaariis akka ta'uufiif hawwataa har'a ganamarraa eegalee gorduumni mana Amiinaafaa waltajjii agarsiisa huccuu faashinii kan shamarreen qaqal'oo mimmiidhagoo huccuu diizaayinii adda addaatiin kan hodhame uffachuun dabareen gadi ba'anii fuula abbootii seeraa fi daawwattoota isaanii duratti babbasha'aa jiran fakkaateera. Akkamidha jetti ofirra galagaltee of ilaalee guddicha balbala saanduq dhaabbiitti jiru keessatti of ilaalaa isa duraarra kana wayya jetti hojjettuu mana isaanii bashaatuun itti naannoftee sisirreessaa fi haa ta'uutii garuu Amiinaa garaa ga'uu didee gara kutaashees dhaqxee kan biraa uffattee as baati of ilaalee keessattis of ilaaltee kun immoo dubartii guddoo na fakkeesse jettees isas dhaqxee ofirraa baasti kan biraas jijjiirrattee dhuftee akkanuma deebistee ofirraa baasti haala kanaatiinis huccuu qabdu maraa korojoo huccuu keessatti otoo hambisiin hunda jijjiirrataa erga waliin geessee booda xumura irratti garuu gara boodaatti deebitee huccuuwwan uffattee naa hin ta'u jettee baasaa turte keessaa kofoo jiinsii gurraachaa fi qomee harka dheeraa gurraacha filannoo ishee har'aa godhatte filannoo bareedaa huccuu gurraachi nama diimaa waliin akka deemu keessattuu isheerraa akka miidhagu sirriitti ni beekti bashaatuuf garuu wanti nafni Amiinaan tuqe martinuu itti ni miidhaga ture Amiinaadhaan har'a hubatee namni ilaalisi intalli maraatteet yookaan ammoo Asteer Faafaana fuula mooticha Ayishawaaroositti dhiyaachuuf qophiirra jirti jedha malee miidhaginaaf akkanatti dhiphachuun ishee jaalallee ishee isa boqonnaa gannaa xumuree gara kaampaasiitti deebi'uu fi bor gara Finfinneetti ka'u sana waliin ooltee gaggeessuu dhaquuf hin jedhu tarii fakkaachuutiis mala dhugaan jiru garuu Amiinaan maraattee yookaan immoo huccuu miidhagaa uffatteen bareeda uumaarratti bareedina ida'attee laphee mootichaa miidhagina isheetiin jilgeenfachiisuuf osoo hin taane lubbuu ishee hanga dabarsitee laattuufiitti namni isheen darbaa jaallattu bor deebi'ee sababarraa adda ba'uufidha. Inni deemnaan namni guutee cinaa isheetoo jiru Amiinaan qofaa taati jireenyi ishee hundumaas miira kophummaan guutama yeroo sana egaa filatanii uffachuunis ni hafa miidhaganii mul'achuunis hin jiru otuu inni jiruu filtee uffachuu miidhagdee mul'achuuti qabdi kana mara hundumaas bashaatuun dursitee beekti waan turteef waa'een Amiinaa har'aa kun keessummaa ta'ee hanganatti hin raajneen Amiinaan filannoo huccuu isa yeroo dheeraa ishee fudhattee erga xumurteetiin booda bulluqa labii qophaa'ee eeguunii jirutti qaama dhiqachuuf gara kutaa dhiqannaatti qajeelte sa'aatii walakkaa boodas bashaatuun waamamuu jiraachuu ishee dhageessee owwaataas al'aawaadaa gara mana guddaatti dhufte bashaatuun yeroo sanatti laaqana qopheessaafii jirti ture na waamtee Amiina jechaas kutaa Amiinaa banattee seente Amiinaan yeroo sanatti uffata ishee uffattee xumurteetti eeyyeni
anatu si waame deemuu kiyya sitti muu fedheeni jettee Amiinaani irra keessa gurbicha cinaa mata duree siree isheerraa dibataa fi urgooftuu tooraan taa'an keessaa doodiraantii jaalalleen ishee boqonnaa gannaa kanatti bitee fi fudhattee ofitti bibbiifte bashaatuunis as deebitee laaqanni gaheera nyaattee deemtaa Amiina jettee yeroo isheen gaafattu lakki anatti haafu yeroon beellamaa keenyaa gaheera jettee deebistee fi doodiraanticha dabaltee naannoo bobaa ishee fi guntuta ishee gidduuttis biifte ga'ee jira Amiina ansiif du'a xiqquma isheellee nyaadhu deemi jettee bashaatuun ammas yeroo gaafattu yoowwan akkoo dhaabbateen na eegaa jira jedhi bashooko jettee manaa gadi baatee yommuu qarmammeetti irra geessetti wanta bashaatuutti himtee deemtu yaadattee bashaatuu waamaa ol deebitee bashoo abbaan finfinneerraa eda bilbilee hadha garuu akka malu dubbatee ture tarii na dursee yoo gale yookaan ammoo yoo harmiin bilbilte huccuun sirreeffadha jettee amma dhiyoo baate naa jedhe jettees yeroo bashootti mattu yaa Amiinaa ko sobee ba'uu akka hin dandeenyetillee beekta miti waan fedheefiyyuu siif jedheen har'a na yaala ati garuu dafiitii gara manaatti deebi'i erga jetteeniin booda dabaltee soddaatti immoo imala gaarii nagaan ga'e naa jedhiin jechuun akka qoosoo gooteetti matte Amiinaanis qummaadaa tole siifan itti hima jedhi ani amma haa deemu nagaan oli jechaa jarjaraa baate. Bashaatuun hordofteenii baatee hanga isheen karraa dallaa banattee baatutti qarmammeetti irra dhaabbattee ijaan erga gaggeessiteenii booda ija ishee karra irratti irraanfattee utubaa sibiilaa sadan qarmammeetti manichaarraa toora galanii keessaa isa gara isheetti aanutti hirkatteeti dhaabatte waa'ee jaalala kennaaf Amiinaa otoo yaadduu yaadaanis fagaattee qaarite haala kanaatiinis daqiiqaan muraasni erga darbee booda bakka itti yaadaan qaaritee yommuu deebitu keessi ishee sodaa guddaa tokkoon guutamee argite sodichis deebisee ishumaanuu sodaachise yeroo kanattis harka ishee lachan gara waaqaatti ol bal'istee maaloo yaa waaqa jaalala isaanii ijji seexanaan argiin kaa yaa waaqa jaalala uumte atis isaaniif eeggadhu jettee yommuu kadhattuu fi sodaan ishee akka itti salphachuu wayii tokko ta'e kadhaashees rabbi akka dhaga'ee fi abdii godhataa gara al'aawaadaatti deebite Amiinaanis dallaa mooraa mana isaanii keessaa yommuu baatu kennaan dallaa masgiidaatti hirkatee dhaabatee eeguunitti jiru argite sin dhaabe miti ifama kenno jechaas itti yommuu dhaqxu lakki anis ammuma reefu dhufuu kooti Amiina jechaa inni sitti adeeme beekaa anatti mufatti jettee akka hin jeeqamne jedheeti malee erga bakka sanatti ishee eeguu jalqabee daqiiqaa 21 eegeera ta'us garuu waan dhufteefi kennaan isheetti mufanne kaleessas walumaan oolanii gara galgalaa jala ture kan isaan addaan bahanii yommuu nagaa wal gaafatanii garuu akkaataan dubbisa isaanii akka nama yeroo dheeraa fi otuu walin argiin addaan ture reefu wal argaa jiruu fakkaatu jaallachuun dansa fayyaatu jaallata jaallatamuunis hin badu inni jaallachuu danda'e yoo xiqqaate fayyummaa sammuu isaa mirkaneeffateera nama jaallataniin jaallatamuu danda'uun immoo carroomuu addaadha kan Amiinaa fi kennaa garuu carroomuu addaan oliiti lachanuu darbaa waan wal jaallatanii fi lubbuullee waliif hin qabani nagaa gaggabsaa boodas wal hammatanii akka wal hammatanittis haasaa isaanii isa xumura hin qabne sanaani hafuura wal kutaa laga shaarce'anii bowwaa abbaa bookaas kutanii masgiida guddaa biraan gara aspaaltiitti bahanii imalli isaanii gara bakka bashannanaa moggaa magaalittii irra jiruutti inni hojjaan waan ishee caaluu fi morma jalaan dabarsee sirriitti ishee hammateera isheen immoo bakka hojjaan isheef qaqqabeen harka lamaaniin itti marmiteetti naannoo gara mudhii isaatti jechuudha afaanis walitti qaqqadaadanii jaalala hasaasaa yommuu akkanatti daandii irra deemanii dargaggeessaaf dargaggeettii miti akkaataa isaanii argee yookiin argitee kan hin inaafsisnee fi harma jigeen kaasnee fi miiras jalaa hin miixachiisne hin jiru dhalootaa fi haala guddina isaaniitiin Amiinaa fi kennaan namoota addunyaa lamaati isheen intala dureessaa
qananiin guddatte inni cinaa daandiitti hirree rakkinaan sukkuumamaa kan guddate ilma dubartii kadhattuu qaroo dhabeettii tokkooti. Isheen amantiin musliimaa inni immoo kiristaana. Amma garuu jaalalli gara addunyaa tokkootti isaan fideera. Amantiin isaanis jaalala. Seenaan jaalala Aminaa fi Kennaa umurii waggaa 3 fi ji'a lakkoofsiseera. Kunis guyyaatti Aminaan awwaalcha haadha isaarra dhaabbattee waadaa haadhummaa Kennaaf seentirraa lakkaa'amuun eegala. Yeroo sana Kennaan barataa kutaa 12ffaa yommuu ta'u, Aminaan ammoo barattuu kutaa 8 turte. Har'a Kennaani yuunivarsiitii Finfinnee kaampaasii 5 kiiloo barataa faarmaasii waggaa xumuraati. Aminaan ammoo yuunivarsiitii kolleejjii Western kaampaasii Gimbiitti barattuu kilinikaal narsiingii waggaa 2ffaati. Bara 2006 Kennaan qorumsa seensa barumsa olaanoo yommuu fudhatu Aminaan ministirii qoramte. Seensa ji'a waxabajjiirraa eegalee walqunnamtiin isaanii jabaataa, jaalalli isaaniis ijaaramaa, garaagarummaa guyyaatiin wal argaa, mi'a daammuu jaalalaa irratti waliin dhandhamachuu irratti jabaatanii. Koyaa shungee mee cimcim goona, koyaa shungee mee cimcim goona, koyaa shungee mee cimcim goona. Jaalalli amantiin abdiin bu'uura isaa buufatee suuta walakkeessa gannichaa irratti yaanni ishee yaada isaan, yaanni isaas yaada isheen wal fudhate. Abjuu tokko, mul'ata tokko, galma tokko, isaanumtiyyuu nama tokko ta'anii jechuun ni danda'ama. Waliif sirratanii kan uumaman walitti fakkaatu. Isaan booda caalaattis walitti mi'aawaa deemanii. Inni itti mi'aawee isheenis isatti mi'oofte. Guyyaama kana otoo waliin bashannananiis sa'aa tokko guutuu fi bokkaan yandoo isaanitti bu'ee guutummaa qaama isaanii kan tortorse kana jireenya isaanii guutuuf hin irraanfatanii. Foddaan samiis banamee yommuu akka sana isaanitti roobu isaan garuu jaalalaan hadoodanii tokko laphee isaa biraa akka gagaa baqee dhangala'a ture. Silaa addunyaa jaalalaa keessatti wantoota raawwatamani tarii abbuma dhimmichaaf yoo hiika laatan malee isa moggaa dhaabatee ilaaluu fi maraatummaa fakkaata. Waggaa 3 Kennaan barataa faarmaasii waggaa jalqabaa ta'ee yommuu gara 5 kiilootti ka'e dhimma kaayyoo taanaan nama jaallatuun irraa kiiloomeetira 440 fagaatee daandii isaarra imaluu kan jalqabe dabtaraa fi korojoo isaa qabateeti malee laphee isaa qabatee hin deemne ture. Waadaa jaalala isaaniis hanga bara baraatti kabajee tursuu fi ofii waadaa seenaa magaalaa Finfinnee ga'e. Maatiif jaalallee isaarraa adda bahee barataan waggaa jalqabaatti kaampaasii seene yoo xiqqaate hanga jireenya kana barutti qophummaan akka itti dhagahamu beekamaadha. Kennaan garuu jaalallee isaa jalqabaaf kan xumuraa kan taate Aminaa lapheetti qabatee baatee karri laphee isaa lamuu akka hin banamnetti chaappaa jaalalaatiin cufee wantuma hundayyuu Aminaatiif jedhee Aminaatiin ni danda'a ture. Moorichattis madaqamee barumsis jalqabamee walii galteen ho'ee jaalalaan wal hawwachuun itti fufe. Ijoollonni doormii isaa yommuu maamila baktaraa ta'anii mi'aa umurii dargaggummaa isaanii irraatii yommuu arraabbatanii Kennaan garuu taajjabduu ture. Molokseen waaqaaf bulee gadaamii seenee akkuma addunyaa kanarraatiif qoodamu innis jaalala Aminaatiif moloksoome. Isheef bulee qoodameetiis ture. Sagalee ishee bilbila keessaa dhaga'uu fi xalayyaa ji'atti al tokko isheerraa qaqqabuun itti obsaa. Al tokko cimdii aspaaltii moolichaarraa jaalallee daandiirra wal qabatanii deeman argee yaanni ishee yommuu isatti hammaatuu fi yommuu isa qoruu jalqabu sirba Abitoo Kabbadee jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee egaa akkamiin ta'a yaa Aminaa fageenyatu na dhowwee. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee egaa akkamiin ta'a yaa jaaltu fageenya na dhowwee. Jechuun bakka caaltuu Aminaa buufatee kaayyoof jecha dhibee jaalalaa halaalatti amma isa qunname ni baha ture.
kutaa 8ffaan itti fufa. Asoosama imaanaa imaltuu Abrahaam Tasfaayee Guddinaatiin barraa'e. Ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aas asoosamaa imaanaa imaltuu kutaa 7ffaa Abrahaam Tasfaayeetiin barreeffame isiniif qabadheen dhiyaadhe akka isin irraa barattaa jirtanii fi itti bohaaraa jirtan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Jireenyi kennaa imaanaa ta'ee Aminaan rakkoo jiru keessaa baastee waadaa haadhummaa fudhattee jaalalaan kennaa sakaalteeti jirti. Kennaanis jaalala isheetiin sakaalee jaalalaan ishee sakaalee hedduu wal jaallatanii lubbuu isaanii hanga waliif dhabanii irratti irra gahaniiti jiru. Haa ta'uutii egaa kennaan barnootaan yuunivarsiitii deemee yuunivarsiitii 5 kiiloo Finfinnee faarmaasistii waggaa 3ffaa barachaa jira. Mee jaalalli isaanii hanga xumuraatti itti fufamoo maal ta'a kan jedhu immoo kutaa 8ffaanutti isiniif qabadheen dhiyaadheera. Fedhii keessan jaallattanii yeroo keessan naaf kennitanii na dhaggeeffachaa kan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa kutaa 8ffaa fi qophiilee gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Jaalala dhugamii ooftuu kan wajjin dabarsinee eegatamiin taaya jaaltu fageenyaan